Haleellaan garee shororkeessaa faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa lubbuu lammiilee nagaa hedduu gaaga'ee raawwatame torban tokkoon booda gochicha kan balaaleffate koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa komii jabaa irratti dhagahamaa tureen booda kaleessa ibsa baaseera. Koomishinichi ibsa baase kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 gidduutti haleellaa humnoota hidhatanii raawwatameen jiraattonni hedduun ajjeefamuu, hedduun madaa'uu fi uummanni 20 caalu buqqa'uun gara magaalaa Oborraatti baqachuuf dirqamuu eere. Gochichi dhimma haalaan yaaddessaadha jedhe. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haleellaa kana hordofuun jiraattotaa fi qaamolee mootummaa dubbisuu bu'uuruma kanaan humni nageenyaa mootummaa bakkicha buufatee ture bakkichaa kaafamuu hordofee lammiilee nagaa irratti haleellaan raawwatamuu mirkaneessuu isaa ibsa. Hagayya 23 bara 2014 aanaa Amuruu gandaa Gamsaatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sochii magaalaa guddoo aanichaa kan taate Oborraa qabachuuf taasisaa turaniin dhalattoota saba Amaaraa 3 ajjeesuu kaneeru ibsichi. Hagayya 24 fi hagayya 25 bara 2014 ammoo hidhattoonni naannoo Amaaraa aanaa Bureetii dhufanii fi achuma aanaa Amuruu fi ganda Haroo jedhamtu irratti wal gurmeessan walitti dhufuun bifa qindaa'een magaalaa Gamsaa fi gandoota aanaa Amuruu jala jiran hedduu keessatti dhalattoota Oromoo addatti fo'uun haleellaa irratti raawwachuu mirkaneesseera. Gareen hidhattootaa ka'umsa dubbii kanaa taheeraa jechuun koomishinichi waraana bilisummaa Oromoo jedhee ibse kun caasaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan hin jirree fi garee milishaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun ijaaree bobbaasu ta'uu ABO WBOn ibsa tibbana dhimma kana ilaalchisuun baasee ifoomsuunsaa ni yaadatama. Haleellaa guyyoota lamaan eeramanitti magaalaa Gamsaa fi gandoota aanaa Amuruu garaagaraa keessatti dhalattoota Oromoo irratti raawwatameen namoonni 60 ol ajjeefamuu kaneeru ibsi koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoonni 70 ol madaa'uu horii fi qabeenyi hawaasichaa saamamuu mirkaneesseera. Gandoota haleellaan kun itti raawwatame keessaa kan ammallee yaaddoo nageenyaa jala jiran jiraachuu fi sababa haleellaa kanaan uummanni 20 caalu buqqa'ee magaalaa Oborraatti haala rakkisaa keessatti kan argamu ta'us ibsa. Jiraattonni OMN akka ibsanitti miidhaan haleellaa kanaan wal qabatee mudate kan koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibse kanaan oliidha. Koomishinichi waa'ee haleellaa gaagama namoomaa guddaa hordofsiise kanarratti ibsa kan baase torban tokkoon booda wayita ta'u callisni dhimmichaan wal qabatee mul'ise walabummaa koomishinichaa gaaffii keessa kan buusee fi qeeqa jabaa kan hordofsiise ture. Dhimmicha keessumaa haleellaa ji'ootaan dura aanaa Gimbii ganda Tolee jedhamtutti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatameera jedhame ilaalchisuun saffisa koomishinichi ibsa ittiin baasee turee fi haala taatee ganda Toleetti mudate jedhame ittiin ibse kan ammaa kanaan wal bira qabuun hedduun walabummaa koomishinichaa irratti gaaffii kaasaniiru. Haleellaa kanaan muddamni uumame hanga yoonaattuu hin tasgabboofne kan jedhu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa aanaalee godinichaa biroo Jaardagaa Jaartee Kiiramuu fi Abee Dongoroottis haleellawwan wal fakkaatan mudachuu akka malan sodaan jiraachuu jiraattota wabeeffachuun ibseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa iddoowwan haleellaan itti raawwatametti humni nageenyaa mootummaa hatattamaan akka bobbaafamuu fi nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun jiraattota gara jireenya tasgabbii qabuutti akka deebisan qorannoon barbaachisu taasifamee gaafatamni akka jiraatuuf akka hojjetan gaafateera. Daayirektarri olaanaan koomishinichaa Dr. Daani'el Baqqalees haleellawwan lammiilee nagaa irratti raawwataman kan isaan yaaddeesse ta'uu ibsuun yeroo kamittiyyuu humnoonni nageenyaa iddoowwan yaaddoo nageenyaa qabanii gara biraatti yeroo dabarfaman nageenyi lammiilee balaarraa akka hin buuneef of eeggannoon taasifamuu qabaa jedhu. Hammam koomishinichi bobbii humnoota mootummaa akka furmaata rakkoo kanaatti dhiyeessus jiraattonni haleellaa bifa qindaa'een raawwatame kanaan miidhaa jabaa keessummeessanii fi isaan sodaa nageenyaa jala jiran qaama mootummaarraas amantaa dhabaniiru. Haleellaa kana keessatti qaamni mootummaa gama naannoo Amaaraatiin bobbaafamu ifatti qooda fudhataa tureera. Kan gama naannoo Oromiyaatiin jiru ammoo haleellaa kanaaf nu saaxiluurraan kan hafe haleellaa kana nurraa qolachuuf yaaliin taasise tokkollee hin turre jedhu. Gochichi shira qaamuma mootummaatiin qindaa'e akka ta'es amanu. Most horrendous war crimes including waraanni kaab Itoophiyaa malle jabaateet fufe jira. Addunyaa waraanni kun akka dhaabbatuuf dhiibba godhu irratti argama. Mootummaan biltsiginnaa TPLF aleelee jedha. Gareen haarinna Tigraay immoo anaa miti Abiyyiin naqolchi jechuun mormata. Paartiilee siyaasaa akka dabalatee qaamoleen siivilii biyya keessaaf ala iddoo waraanni kun akka dhaabbatuuf dubbiin karaa nagaatiin akka furmaata argatu gaafata. Abiy Ahmad waraanni kun akka
dhaabbatuuf araaree akka bu'adoon taane garee maqalee tammo'achuu barbaad jedhu. TPLF immoo uggurin urqaam cabu baannaan banne dhabamni jechuun humni guutuun fincilte loluu irratti argama. Booji'amtooti waraan kana ijoolleen hiyyeessamuu hin qabdu. Lubbuun ilmaan nama akka baalaatti harca'uun diinagdeen biyyattii saffisaan qaarii waqti jalqabde waggaan lammeessoon xumuramuu jira. Seer dhablummaaf ijjeechaan jiblaa Itoophiyaa keessatti aadaa taate jirti. Lixa Oromiyaa qof keessatti torbaan kan qof namni dhibbaan lakkaa'amu dhumuuf mootummaan biyya harka qabdu namoota ganga'u kanaaf beekamti kennu dhabuun lammiilee biyyattii soda jabduuf saaxilu irratti argama. Ergamtoota adda sadii gara Itoophiyaatti erguun dhiibba tolchaa ka turte Ameerikaan torbaan kan keessallee ergama adda sadeessoo Maak Haamar bobbaasuun dhiibba godhuu jirti. TPLF lafa maara ka qabatte ka gad lakkiftuuti. Eertiraan lol Itoophiyaa keessa ka baatuuf mariin hundammat godhamte nagaan ka buutiin gaaffii Ameerikaatii jedhu. Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa bulchiis gargara kee jiraata weerar gareen shororkeessaan TPLF yeroo sadaffaaf baneef jidduu seentummaa biyyootan dhiyaa hiriir ba'uun balaaleffataniin immoo dubaraat. Ameerikaatti ambasaaddar Itoophiyaa katay Dr. Injiinar Sileeshi Baqqalee tokkummaaf birmaddummaa biyya keenya diiguuf hojiin hundi galeessa nurra deemuu jirti. Harki micciirraaf ololli soba hanga dhaabbatutti qaamaaf miidiyaalee diijitaala fayyadamuun sagalee kiyya biyyitee saniif kennu akka itti fuftan imaan guddaan isan gaafadha jechuusa miidiyaalee mootummaa waabeeffanne. Itoophiyaa keessa warri waan araara dubbatu hundi shakkamuun akka diinaatti ilaalamuu jiru. Gabaas barru Itoophiyaan insaayidar jedhamu maxxansee waldaaleen siivilii ka waraannak dhaabbate araarri buuf gaafachuuf turan ibsa miidiyaaleef akka hin kennin dhowwamanii karaa intarneetii gulaan ibsa baasuuf dirqamu isaanii dubbatama. Waldaaleen siivilii biyya keessa lakkoofsaan 35 ta'an kun ibsa baasanii waraanni kaaba kun dhaabbate bu'uuraalee misooma naannolee akka Tigraayiif Amaara keessatti addaan cite ture akka deebi'u. Kutaalee biyyattii gargara Oromiyaaf gumuuz dabalate ejjechaan lammiilee nagaa irra godhamuu jirtu furmaata akka argattuuf mariin haqaaf walaba haqaamolee hunduuf keessatti hammatti godhamuu qabdi jechuun gaafate. Qondaala raayyaa ittis biyya duraatiif Keeniyaatti ambasaaddar Itoophiyaa kata Jeneraal Baaca Dabalee immoo gaafiif deebii adda BBC waliin godhee waraan kanirra marsa kanaaf kallattiin hirmaachuu dhabu isaatiin gaabbu dubbate. ወያኔ ከበረታ የኢትዮጵያን ሰራዊት ደምስሶ ኢትዮጵያን ያፈርሳል። እኛ ደግሞ ከበረታን ወያኔን አጥፍተን እፎይታ እናመጣለን። ጦርነት ነው፣ ይሄ ነው የምጠብቀው። ሚዲያሌን ጉጉርዶን አዱኛ ከኔን አክ CNN ሮታርስ አልጀዚራፍ BBCን ፋን ሳባብ ራኮ ወራን ኩምቢየት ራንገው ጅርገባሰኒ ፌክ ኒውስ jedhamuun addatti baaramu irratti argam. Siyaas Itoophiyaa ka Afrika keessa sadarkaa dhumarratti argam kan kee waggoota baay'ee turuu qofaaf don taane qabsoo karaa nagaa dhaadheessuun ka beekam dureen kaafa'oo Profeesar Marara Guddinaa Itoophiyaa keessa carraan tokkichi nu qabne naga buusuuf mariin qaab walabaan godhamu qabdi jechuu watwaata. Biyya kana keessatti sabni kun gar tokkottoo gara malee nagaa argate malee ofiin of bulchuu danda'e malee bilisa oba'e malee. Leaders, among them elders from Borana, Gabra. Gosti Oromoo lamaan kakaab Keeniyaa keessa waladhuun beekamtu Booranaaf gabartii wal taraaramti jedhan. Gabaas miidiyaaleen Keeniyaa bal'isanii barreessa jiranii gosti tun lamaan akka jajjaba wal yooyifatte walti bo'uun gochootan amaamu armaan dur walirra dalaga turaniin gaabbu qofa don taane imal nagaa ka kiiloomeetiri 15 fudhateen karaa guddayya marsabeetirra ka'e mooyyale deem irra miilaa waliin garmaamu isaanii odeeffanne. Oromoot kaab Keeniyaa kuta bulchiis marsabeekee jiraatan keessa Booranaaf gabartii lakkoofsaa wal geetu afaallee tokko dubbaatu aadaallee wal fakkaata lamaaniyyuu horsiifate bultoota jedhu wal fuudhanii ilmaallee walirra dhalanii jiru taatullee walti bu'iin siyaasaa har deddeebiin dhalatu warri kun lamaan dhiiredduu walirra jeesse qabeenyi baay'eellee walirra barbadees nageen gostan lamaan jidduu buusuuf mootummaan Keeniyaa shiliinkii miiliyoon dhuga dhangalaase horii nagaa kurnafaan qabulleen godhamus dooti namootaatiif barbadaa'uun qabeenya gadgaluun dandeenye. All those similarities are now slowly being erased by hatred, violence and mistrust.
Amma immoo marii nageenya kadhiyootan kuta bulchiis Marsabeet dheed torbii godhamti jedhaniin obboleeyyan lamaan naannoo wadhakka waggaatiif waliin argin walitti dhufu waliyooyyifatte bunqalatte eebbifachuu isaanii miidiyaa biyya Keeniyaa neeshii waabeeffan. Mariin araara tun ministeer biyya keessa Keeniyaatiin karoorfamte dhaabbilee miti mootummaa kanneen akka igaadiif paasturaalist koomunitii inisheetiif jechuun paakida afaan qarqaaramu ka dubbate gabaasi kun. Jaarroleen gosa Oromoo Booranaatiif gabra walitti dhufuun gaaffii nagaa kan dhiyeessu isaanii qubqabaa jedhe. Nagaa kan fuudhannee salcufa. Waan nagaa kan jajjabeessine haseerannuuti. Ganni dhibbi lamaallee taa'e kan bootu. Sabab walitti bu'iinsa waraana ka jidduu isaanii turteen gosti tun lamaa yeroo bonaaf hongee kanallee qarqaarsa argachuu hin dandeenye ka jedhan jaarroleen araara kunneen bulchiinsa kuta Marsabeetii bulchitoota dheedi torbiitiif sololoo galatoonfachuun araarri kun akka fiixaan ba'u dhaamatanii harka wal qabachuun araar buusuun isaanii gammachuu guddoo jedhan. Since January this year, at least 93 people have been killed.